Hayyeegaa woboon soonii bahaa jaarraa abbaa gadaadha. Injifannoo guyyaa kaleessaa galmeesseen mi'aamu waraana mootummaarraa hanga kana booji'ee jira. Kilaash keemmii 3 fi hidhannoo 2 fi akkasumatti egaa birriillee silkiillee waan jiru kana waan agartan kana irraa booji'ee ture. Waraqaa eenyummaa isaaniitii waliin irraa booji'ee ture. Akkuma laaltanii agartan kana egaa Cibraa jaarraa abbaa gadaa buttaa laga gobeellee kan jedhamu isa kanaatu zoonii bahaa aanaa Qundhee keessatti injifannoo kana galmeesse. Humna furgaatuu aanaa gammachiis lafa jedhamtutti kanatti injifannoo kana galmeessee ture jechuudha.